Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kam oltan sagantaan keenya eegale abbootiin seeraa mana murtii waliigalaa 3 Adaamaatti to'atamuun dhagahame. Abbaan seeraa dhimma galmee hojjetee wal qabatee akkasuma himatamuus qabamuus hin qabu akka seeraatti jecha murtii kennee mirgobii eeguu nama himatamee bilisa baasuu nama himatamee adabuun wal qabatee gonkumaa abbaan seeraa hin hidhamu. Dubbiin waraanaa ho'eeroo turetti waa'ee nagaa dubbachuun kan qeeqame weellisaa Dishtaagiinaa nagaan labsamu irratti maal jedha? ይበቃል አልኩኝ አፍሙዛ አስተምረን ጦርነት አስተምረን ሞት አስተምረን ጋፋ ሰና ኒጋን ጀደ ሜሻ ወራኒ ዱቲ nu hin barsiisu. Jaalala keessatti dhiiramoo dubartiitu irra hinaafa dhimma hinaafaarratti ogeessa xiinsammuu dubbisneerra odeessaalee gaggabaaboos qabna Firaa ol balaa dhiyeessa. Abbootiin seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa 3 har'a sadaasa 4 2022 magaalaa Adaamaa keessatti poolisii Oromiyaan to'annoo jala ooluun himame. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen oduu kana mirkaneessuun dhimmi kun aggaammii bilisummaa murtee seeraa irratti taasifame waan ta'eef atattamaan hidhaarraa akka hiikaman gaafateera. Abukaatoo Lataa Jimaa dhimmicha quba kan qaban hoggaa ta'u abbootiin seeraa haala ittiin to'atamuu danda'an akkamii jennee gaafanneerra. Adeemsa seeraa sirrii miti seeraaf sirna cabsuudha. Olaantummaa seeraas dimokiraasii sirna olaantummaa seeraa jennus haala cabseen kan deemamedha. Abbaan seeraa dhugama akka nama kamiitu. Abbaan seeraa dhimma galmee hojjetee wal qabatee akkasuma himatamuus qabamuus hin qabu akka seeraatti jecha murtii kennee mirgobii eeguu nama himatame mirgobii eeguu mirgobii dhorkachuu nama himatame bilisa baasuu nama himatame adabuun wal qabatee gonkumaa abbaan seeraa hin hidhamu. Gonkumaa jecha oduu ta'ee yakka biraa yoo ta'e amma yakka biraa yoo raawwata nama kamiitu abbaan seeraa yakka biraa raawwachuu danda'a nama waan ta'eef jecha harkaaf harkatti yeroo yakka san raawwatu yoo hin qabneen ala fakkeenyaaf oduu eeda nama ajjeesee bulee raate yookiin oduu eeda nama gudeedee bulee akka hojii raawwatee bulee abbaan seeraa jiraatee hatta yeroon poolisii ga'e poolisiin iyyannoo isaa qabatee gumii bulchiinsa abbootii seeraatti dhiyaata. Garuu abbaan seeraa hin qabamu ka jedhu labsiidhaan tumamee heera mootummaatiin tumamee waan jiruuf abbaa seeraa kan akka qabnuun wayyeemaa jedhee gumii bulchiinsa abbootii seeraa gaafata. San booda gumii bulchiinsa abbootii seeraa irratti hundaa'ee caffeenis erga beekee booda mirga himatamuu dhabuuf qabamuu dhabuu abbaa seeraa erga irraa ka'ee booda poolisiif eeyyamama qabaa jedhamee jecha. Adeemsi isaa adeemsa dheeraa karaa fagoo kun ammoo mirga hawaasaatiif mirga olaantummaa seeraatiin malee mirga abbaa seeraatiin miti. Akka abbaan seeraa kun sodaa malee haqa kennuu danda'uuf jedhamee kun mirga hawaasaaf tumame adeemsa kana uduun hordofini ala wanti godhamu hundi seeraan ala. Mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni TPLF waliigaltee waraana waggoota 2 ture dhaabuu fi hidhannoo hiikachuu mallatteessaniiru. Magaalaa Afrikaa Kibbaa Pretooriyaatti roobii darbe kana waliigaltee waraana dhaabuu deeggarsa namoomaa fi tajaajiloota bu'uuraa Tigraayitti deebisuu akkasumas tokkummaa biyyattii eegsisuu irratti mallatteessan. Kana irratti lammiileen biyyattii maal jedhu? Waliigalanii alaa galanii jedha Oromoon. Waliigaluun barbaachisaadha. Waaqayyo lafa tana yoo uumu bishaan kana yaasee daangaan qabu hundi keenya akka dhugnu yoo kan godhu ta'e nuyi daangaa irratti kan wal lollu daangumti wal irratti wal lollu kunu daangaa nuyi uumnee miti daangaa waa inni uumee miti. Ani garuu yeroo baay'ee hundi isaatu walii galanii too karaa nagaatiin furmaanni argamuun isaa waan baay'eedha. Hunduu manatti bakka bakkatti guyyaa guyyaadhaan yoo dhiigni dhangala'u guyyaa guyyaadhaan yoo namni wal dhabu lafti tuni dhiphatteetii yaada namaatiitu dhiphateenna ani ofii kiyya waliigaluun isaanii baay'ee waan gaariidha jedheetiin wanni jedhamu kun immoo garumaan dhuguma irratti hundaa'ee yoo kan godhan ta'e waan gaariidha. ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ህፃናት ትግራይ ካብ ናይ መዓልትን ለይትን waliigalteen mallatteeffame daa'imman boombiin halkaniif guyyaa irratti roobaa tureef xiqquma furmaata fiduu danda'a ta'a. Isarra kan darbe garuu furmaata waaraa hin fidu. Waliigaltichi waan ture gara iddootti kan deebisuudha. Haalli ture gatee hojjechuu dideef natti fakkaata. Waraanni kan jalqabe. Qabxiileen dhiyaatan ni hojjetu jedhee abdii hin qabu. Ani waliigalteen kun hojii TPLF
badhaadhinaa fi shaabiyaa baraaruuti jedheen amana. Waliigalteen kun mootummaa uummanni Tigraay bakka buuse fi mootummaa Itoophiyaa gidduuttidha kan adeemsifamuun irra ture. Amma garuu mootummaa fi TPLF gidduuttidha kan taasifame. Oduun qabbana buusuu kun erga dhagahamee kaasee dubbii ijoo marsaalee hawaasaa keessaa tokko kan ta'e dubbii weellisaa Dishtaa Ginaati. Wayita dubbiin waraanaa ho'ee turetti waa'ee nagaa maaliif dubbatte jedhamuun qeeqa hedduu kan keessummeesse Taarikuu Gaangisee waa'illi koo kutaa afaan Amaaraa Firee Hiwoot Kaasaa dubbistee jirti. Nagaan labsamuu isaatti maaltu sitti dhagahamee isa jedhu deebisuun eegala. Saboonni Itoophiyaa keessaa hundi firummaan kan jiraatanidha. Kanaaf waan seeccamee hin baane jira miti. Fakkeenyaaf daakuu fi daaraan yoo walitti makame wal fakkaatu. Qulqulleessuun hin danda'amu. Uummanni Itoophiyaas akkasumadha. Yoo dhugaa dubbanna ta'e gargar baasuun hin danda'amu. Tokkodha. Sana ture kan natti mul'ate. Namoonni balleessa namadha. Namni akka balleessaa hojjetu waan beekuuf Waaqayyoon otoo adoon hin lixin yeroo 77 dhiifama waliif gochuu qabdu kan jedhe kanaaf. Ani baay'een gammade. Gammachuun koo daangaa hin qabu. Namni dhuunfaa tokko maatii wajjin wal dhabee yoo araaramu yookaan ammoo abbaa fi haadha isaa wajjin wal lolee gaafa deebi'aa araaramu miirri gammachuutti dhaga'amu jira miti. Anaaf kun isaan oli. Kaleessa yeroo rakkootti boo'eera. Har'a immoo rakkoon koo furamee yaadannoon na boochiseera. Waltajjii dirree masqalaatti qophaa'ee ture sanarratti ergaa akkamii akka dabarsee ture akkasiin yaadata. Gaafa sana ni gahan jedhe. Meeshaa waraanaa waraanni duuti nu hin barsiisu. Maaloo biyyattiif nageenyatu barbaachisa kan jedhu ture. Waraanaa fi lolli araaraan akka goolabamu waan hin beekuuf namni miidhamee araaramuu irraa namni otoo hin miidhamiin araaramuu wayyaa. Waraanni hin barbaachisu jedheeni wayita dubbiin cimaa turetti haasawe. Waltajjiitti bahuu koon dura itti qophaa'een dhufe. Yoon du'ees yoon lubbuun hafees dhugaa dubbadhee yoon du'ees kun seenaadha jedheen ol ba'e. Amma immoo lubbuun jiraadhee kana arguu kootti baay'een gammade. Amma booda yoon jiraadhees yoon du'ees omaanatti hin fakkaatu. Namoonni gariin iddoo sanatti dubbachuun sirran turre kan naan jedhani. Dubbiin Waaqayyoo bakka maratti dubbatama. Amma gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqaa galata. Taarikuun erga waltajjii irratti kana dubbatee booda dhiibbaa irra gaheen miidiyaatti as ba'uun boo'aa dhiifama gaafatee ture. Gaafas maaliif boo'e? ያስለቀሰኝ አንደኛው የኛ እዚች ምድር ላይ ያለ ሰው እውነት ነገር የጠፋበት መሆኑ Wantiin boo'eef inni jalqabaa namoota biyya lafaa kanarra jiraannu keessa dhugaan dhabamuu isaati. Waaniin nama ta'eefin boo'e natti dhaga'ame. Otooma beeknuu gara hallayyaatti ennaa boonu eenyutu nutti dubbata. Waa'ee koo fi waa'ee kee numatu irratti dubbatuu qaba. Dubbiin dubbadhe namni hin galleefi. Nagaa jibbee haa walajjeefnu haa duunu ennaa jedhu kun maal jechuudha? Edaa dhugaan nu harkaa dhokatteetti. Kana dubbachuu kootti sobaan na himatan namoonni. Namni dhiifama gaafatu nama balleessaa hojjete callaa miti. Namni miidhamni irra ga'es dhiifama gaafachuutu isaaf mala. በደል ያደረሰ ብቻ ሳይሆን በደል የደረሰበትም ሰው ይቅርታ መጠየቅ አለበት. Gidduutti odeessa biyya alaa tokkoon isinitti hima. Hojjettoonni buufata xiyyaaraa Keeniyaa 2 fi poolisiin tokko $19,000 fi meeshaalee gatii jabeeyyii biroo abbaadhaaf deebisuu isaaniitiif baay'ee jajamaa jiru. Qarshii kana kan gate lammiin UK Benson Nicholson qarshichi homtuu hin tuqamne kaardiiwwan koo hundinuu hin banne jechuun poolisii Keeniyaa galateeffateera. Odeessa kaaniin inaaffaan nagubee ibsannoo jedhu dhageessanii yookiin ofiis fayyadamtanii beektu ta'a. Miirri kun shakkiirraa hanga sodaatti kan ga'u yoo ta'u namoota umrii hundaa fi saala hundarratti mul'ataa jedha barruun xiinsammuu saayikooloojii Today jedhamu. Gama hawaasaa fi amantiidhaanis amala hin jajjabeeffamnedha. Namni amantii addee qabbanee inaaffaan faallaa jaalalaatii jedhu. Jaalala kan of keessaan qabne waan hadhaa kan ta'e gara hojii hadhaa'ummaa gara hojii suukanneessaa gochuutti akka inni deemu kan godhuudha hinaaffaa jechuun faallaa jaalalaa.
Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD Applied Psychology fi barsiisaa kan ta'e Fufaa Gusuu hinaaffaan isa milkaa'ina nama biraa kan ko'otoo ta'ee jedhurra inni hariiroo jaalalaa gidduutti uumamu wal xaxaa akka ta'e ibsu. Carraa nam tokko argatte milkaa'ina nama biraa kan koosee ta'e ni yaadurraa kan ka'e miira namatti dhaga'amuudhaan kuni kanas jeelasii maan ibsaa jirre dikshinaariin gama biraadhaan immoo hinaaffaan keessumattuu kan inni baay'eetti beekamu hariiroo nama dhuunfaadhaaf hawaasummaa keessatti keessumaa hariiroo jaalalaa keessatti bakka kanatti hinaaffaa kan jennu miira shakkii namni ati baay'ee jaalatu tokko nama biraa wajjiniin hariiroo uumachuu danda'a yookaan namni biraa waan kanatti gaadaa jira jedhee kan ka'u hinaaffaa jedhama jechuudha kun. Asitti gaa hinaaffaa waa jennu qaama sadii hirmaachisa. Namni inni hinaafu kun jira. Qaamni sadaffaan irratti hinaafamu jira. Sadaffaan immoo competent rival kan jennuti jira jechuudha. Nam tokko barbaadu kan jaalatu sana namni biraa immoo irraa fudhachuu danda'a yookaan immoo hariiroo biraa uumachuu danda'a jedhamee yookaan immoo kan jaalatu nama biraa na caalaa jaallachuu danda'a jedhanii yoo miirri akkasii nama keessatti uumame hinaaffaa jedhama jechuudha. Karaa biraadhaan maal jedhama kuni laaf triangle jedhani. Roksadee jaalalaa jechuudha. Roksadee jaalalaa. Sadiin kun waa ta'u gaama kun hinaaffaa kaasaa jechuudha. Nam lama gidduutti taanaan hariiroon kun baay'ee rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf sadaffaan kun waa tirmaatu hinaaffaan akkasii kun ka'aa jechuudha. Amala nama hundumaatti moo nama itti cimu nama tammaatu qaba hinaaffaan kun. Egaa dhufaatiin hinaaffaa kun abbootiinti waan nu dhaabsisanidha. Egaa kana moo funnee ilaallee nam tokko gaa'ela keessatti yookaan haati manaasaa nama biraa wajjin hariiroo uumtee nama biraarraa daa'ima natti fiduu dandeessi jedhee yaade ilmoon jiinii isaa keessa yookaan ilmoon namaa akka dhufee yookaan jiinii namaa akka itti makamne waan barbaaduuf wanta kana hariiroo gaa'elaa kana walitti dhufeenya jaalalaa kana intiskata jechuudha. Kanaaf hinaaffaan kun kanarraa kan ka'ee madduudha namni ofittummaan yookaan immoo of jaalachuun bakka buusuun waan jiruuf kanarraa maddee jedhugaa. Ijoolleen mataan ishee jaalala isheef kennamu ani nan dhiifamee abalutti caalaa jaallatamee maatiidhaan jettee yaada akkasii keessatti horataa guddachuu dandeesse jechuudha. Kanaaf akkaataa manutti maatii keessaa jalqabnee ijoolleetti guddisu. Waan badaadha moo waan gaariidha? Yoo gaarii ta'e akkamiin? Yoo badaa ta'e akkamiin? Waan gaariis qabaa, waan hamtuus qabaa. Waan gaariinsaa akkuma durii jenne amma fakkeenyaa fi hariiroo isaa cimsachuudhaaf haadha manaaf abbaa manaa hedduutti hariiroo isaanii cimsachuudhaaf tiskachuudhaaf isaan gargaara. Baay'een jaalatoo ta'e irraa eeggataa. Namoonni hinaafanii ilmoo isaanii baay'ee hambisuu, ilmoo baay'ee horatu warra hinaafne irra jedhamee ta'a. Dhiiraaf dubarri walqixa hinaafuu kan jedhu gaaffii kaase jechuudha. Yoo inni dhiiraa shakkame yookaan dubartii bira deema jettee shakkite atiilisti maatii sana keessatti nama biraa yookaan daa'ima biraan fidu. Inni dhiiraa garuu waa ishee dubartii shakku dubartiin sun iddoo biraarraa nama biraa wajjiniin yookaan dhimma jaalalaa keessa galte yookaan immoo nama biraa wajjin ciiftee ilmoo biraa natti fiddi jedhee waan shakkuuf kan dhiiraa sun jabaachuu danda'a jedha. Dhaggeeffattoota keenya Zalaalam oduu ispoortii nutti himuudhaaf as na bira jira. Maaltu jira Zalaalam? Oduu ispoortii har'aa waancaa addunyaa irratti eegallu fiifaan biyyoonni addunyaa waancaa addunyaa kan irratti hirmaatan hundinuu dhimma kubbaa miilaa irratti malee haala Kaatar keessa irratti xiyyeeffachuu hin qaban ergaa jedhu dabarsee jira. Waancaan addunyaa jalqabuuf torbanoota muraasatu hafee jira. Taphoota Premier League torban kanaatiin Manchester City Fulham waliin taphata. Leeds United Bournemouth, Nottingham Forest immoo Brentford waliin kan morkatan ta'a. Wolves bara kana ga'umsa gaarii argisiisaa hin jiru. Brighton waliin dorgoma. Brighton torban darbe Chelsea injifachuun isaanii ni yaadatama. Everton fi Leicester Citynis akkasuma morkii jabaa ni taasisu. Kilaboonni lamaan qabxii argachuufidha kan isaan taphatan. Sababni isaa gara xumura liigichaa irratti waan argamanii fi taphni guddaan torban kana eegamu Chelsea fi Arsenal gidduutti kan gaggeeffamu tapha London Derby'ti. Chelsea torban darbe mo'amee jira. Arsenal immoo liigicha dursaa jira bara kana jechuudha. Ga'umsa gaarii irratti argama. Morkii jabaan irratti kan eegamu ta'a. Gama Arsenaliin Bukayo Saakaa ture. Tapha kanaaf hin ga'u laata jedhamee kan shakkamaa ture. Michael Arteetaan akka inni qophii ta'e ibsi jira. Taphni biraan immoo Manchester United fi Aston Villaadha. Aston Villaan leenjisaa haaraa kan kanaan dura Arsenaliin leenjisan Unai Emery wajjin tapha jalqabaa kan gaggeessu ta'a jechuudha. Southampton Newcastle wajjin Newcastle bara kana yeroo jalqabaaf waggoota dheeraa booda sadarkaa arfaffaa qabatee jira. Abbaa qabeenya haaraa erga argatee kilabni kun jabaachaadha kan jiru jechuudha. Taphni jabaan biraan eegamu dilbatarraa Tottenham fi Liverpool gidduuttidha. Liverpool bara darbe waancaa morkataa ture. Bara kana immoo gadi bu'aa jira. Antonio Conte jalatti fooyyinsa guddaa kan argisiise Tottenham immoo torban darbeerraa qabxii gatee jira. Innis falmii jabaatu irratti eegama jechuudha.
dhaggeeffattoota keenya kan torban kanaa fi kan har'aaf jenne goolabnee sanbattan gaarii keessa dabarsa.